Oromia Media Network Studio Africa Rawdu teen tawita tonkololes kuyya sadi barkum lamaafti damilamaati walta chaane jirra angafooti saani khiisa alatoti Oromo America kaaba magaalota Washington DC Seattle Minnesota khiisa waraanni bilisumma Oromo khazoni jiddu galeessan Oromia dirra kakata yaan reecha kabaja jiraachu godin gujibana gumeel dallo magaal burbul khiisa waraanni mootummaa dubartoot umnaan gudeeduuf namsum رمرسا سارخطو با أوروميا أرجع خيسا موتمان درجات فديمال أمنا ورانا بورا جرجرمو واران كاب إثيوبيا خمر سبرات يفقد أمو جرون أمنوتي تجران جفن ورانا قلميسنجر جو يلت أفريقيا بوركينا فاسو وخان أبر فولتا دوري فنقلش موتما خامر سلامي سوف جماعة الرجل كابي قد أمو جرميل كينت أمورا مفزن دين The Red Beret, Captain Ibrahim Traore. شما كم جرتوا دعوة تورميا ميديا نيتورك هدو خراف كم نسنتمنا هدو سنتمون كنسي ولين تراني هننجراتي أيان ريتش ملكا كمبرنا جدو جلورمياتي ورانا بلسما أورموزوني جدو جلاتين بكي ون غراغراتي كبجميرا ويا ريتش حول حرسدي هنقولولسا لما بركم لما في ددميلم قدنا شوالي تعانا جوبي جنده هو فوت كان كبجة مسرن الريتش ملكا كوبي سما جبرا إربوش النجافي جبرا مغرب كيتيني ورانيتش أيانيتش حواس ساولين كبجيم سرنا الريتش كان الريتش كوندالو تافيلول تورانا بلسما ورمو دبلته أبوتين قدافي جراتون هدون رترجمانيرو جرام وران بلسما ورمو حليلا هم نون موتما باتي وني في ولتان سنيني بنان قلتشون أمتا ولين الريفة جرمديني ورانا جلي ريفنا وراني تشاكنس غفتشي سوف سرنيتشي يالي غراغرا تاسيسو سيتشي كوفني جرام جرام لفتي الريفنا تونغرو تونو ورانا بلسما ورمو جلا هوان جرتو جلي كونوف كالي جراج ان مدين وديفنو اويمن جل الريتشا كان رتي حواس ورمو ولين بوابهي كابسون ورمو كيس دربي في حالك أبتما كابسون ورمو رتي رقم رتي مري قباباني قدامونس إبسامي جرام سجنتا كان رتي سربوني في وللوني غراغرا ديهاتني جرو حال مول فكاتون غندو تانا لي غدنا شوالتا في شواكب بلتا هدو كيستس الريفتامي أولي جرام وران بلسما ورمو كتا جرو هدوت جل الريتشا دري كابسوت ومتولين كبجتا جرام Bye. بفهم الفكاتون أيان الريتشا كتالي الدنيا غراغرات جوفين سان كبجما جرام تلاتون رومو أمريكا كابا مقالوتا سياتل واشنطن في واشنطن دي سي كيس سجراتن كاليسا حالة هواتاتين الريتشا بركم لما في ددمي لما كبجتاني جرو قوتونو دوكنامو اتيان اليات
Irreechi bara 2022 biyya keessaa fi alatti haala miidhagaan kabajamuu itti fufeera. Oromoon biyya keessaa danqawwan kabaja ayyaana kanaa gufachiisuuf kaaman mara cabsee kaleessaa fi dheengadda tokkummaan malkaa Finfinnee fi hora Harsadeetti wal gahee irreeffateera. Irreechi baranaa hammam danqawwan hirmaattota jila kanaa mufachiisan hedduu keessummeessus gama baay'ina hirmaattota sirnichaatiinis ta'e gama aadaa fi duudhaa miidhagina Oromoo mul'isuutiin kan waggoota lamaan darbaniirra fooyya'aa ture jedhu hirmaattonni. Duudhaa kanatti fufsiisuuf baroota keessatti wareegama guddaa kaffalaa kan turan sabboontonni ilmaan Oromoo baranas haalota turan obsaa fi kutannoon darbuun irreechatti milkaa'aniiru. Duudhaan irreechaa Oromiyaa irra darbee guutuu addunyaatti beekamtii argataa dhufe kun dhalattoota Oromoo kutaalee addunyaa garaagaraa jiraatan birattis waggaa waggaan ni kabajama. Dhalattoonni Oromoo kaaba Ameerikaa magaalaa Siyaatil Waashingtanii fi naannoo ishee jiraatan kaleessa tokkummaan malkaa Waashingtanitti wal gahuun irreecha haala miidhagaa fi hawwataa ta'een kabajataniiru. Sirni kabaja irreecha Siyaatil kun akkaatuma duudhaa irreechaa Oromoon abboota isaarraa dhaale mul'isuutiin kan kabajame wayitaa ta'u dhalattoonni Oromoo Siyaatilii fi naannoo ishee jiraatan hedduun tokkummaan ba'anii irratti hirmaataniiru. Haaluma wal fakkaatuun dhalattoonni Oromoo magaalaa guddoo biyya Ameerikaa kan taate Waashingtan DC fi naannoo ishee jiraatanis irreecha bara 2022 haala miidhagaan kabajataniiru. Sirna kabaja irreecha DC dhalattoonni Oromoo hedduun irratti hirmaatan kana qeerroo fi qarreen foolleen Oromoo aadaa isaaniin miidhaganii dhihaachuun sirnicha dhiichisaan dabalaniiru. Aadaa fi duudhaa isaanii kabajuu fi beeksisuun cinattis rakkoolee uummanni Oromoo gama maraan keessa jiruuf sagalee kan ta'an hirmaattonni irreecha DC mormii adeemsota sirni Itoophiyaatti aangoo irra jiru hordofu irratti qabanis dhageessisaniiru. Oromoof tokkummaatu barbaachisaa jechuun bu'aa tokkummaa Oromummaa leellisaniiru. Deeggarsa qabsoo bilisummaa Oromootiif qabanis kan irratti mul'isan ture. Dhalattoonni Oromoo biyya Keeniyaa magaalaa Naayiroobii jiraatanis irreecha baranaa akkaatuma aadaa fi duudhaa Oromoo mul'isuun malkaa naannoo isaanii jirutti ba'anii kabajaniiru. Ayyaanni irreechaa bara 2022 sanbata duraa biyya New Zealand magaalaa Wellington, UK magaalaa London, Sweden magaalaa Lunditti kabajamuu gabaasuun keenya ni yaadatama. Magaalota addunyaa biroottis itti fufiinsaan kan kabajamu ta'uu odeeffannoon dhalattoota Oromoo biyyoota garaagaraa jiraatan irraa arganne ni mul'isa. Oduuwwan kabaja ayyaana irreechaatiin wal qabatan keessaa wayitaa baanu ammoo godina Gujii Bahaa Aanaa Gumii Eeldalloo magaalaa xiqqoo Bulbul jedhamtu keessatti waraanni mootummaa hawwanii fi shamarran qarree kaampiitti galchee gudeeduuf yoo jedhu kan morman miseensi caasaa nageenyaa gandichaa obbo Moluu Gufuu Dullachaa rasaasaan rukutamanii du'aa fi jireenya gidduu jiru jedhame. Taatee rifaasisaanii fi safuu hawaasaa balleesse kun guyyaa 3 dura ganda Bulbul keessatti raawwatamuutu dhagahame. Obbo Moluun jalqaba hospitaala Nagelleetti wal'aansaa fi ergamanii hospitaalichi dadhabuun amma hospitaala hawaasaa jiru jedhan. Abrahaam Birroo guutuu oduu kanaas nitti hima.
Taateen kun godina Gujibaa aanaa Gumeel dalloo magaalaa xiqqoo Bulbul jedhamtu keessaa dhaga'ame. Taatee guyyoota 3 dura raawwatamedha jedhu warri quba qaban. Maanguddoon ganna 50 olii Abmoluu Gufuu Dullachaa milishaa ganda kanaati. Ajaja kibbaa jala kan jiru waraanni mootummaa immoo ganda Bulbul kana buufatee jira. Guyyoota 3 dura ganda kana keessaa hawwanii fi dubra qarree dirqamaan ooffatee kaampii waraanatti galfachaa osoo jiru ijaan ka argan miseensi milishaa ganda Abmoluu Gufuu adeemsa kana morman. Wanni kun malee waan safeeffatamu jechuunis waraana mootummaa gorsan haadha warra namaa fi dubra qarree osoo ani jaan argu dirqisiiftanii hin fuutan jechuun waraana dura dhaabbatanii jedhu maddeen achirraa OMN qunnaman kan eenyummaan isaanii akka himamuun feene. Kan hordofee waraanni mootummaa Abmoluu rasaasa 4 rukute. Maanguddoon kun wayituma san of wallaalanii gara hospitaala Nageelleetti fudhatamanii jiru. Abmoluun akka hamaa rukutamuu kan yaadachiisan maddeen sababa baay'ee miidhamaniif gara hospitaala hawaasaa geeffamanii jedhu ammatti. Haa ta'u malee ammallee du'aa fi jireenya gidduu jiraachuu himu. Waraanni mootummaa waraana bilisummaa Oromoo balleessuuf naannoo kibba Oromiyaa qubsiifame kun asiin duras irra deddeebiin yakka gudeeddii haawwanii fi shamarranii irratti raawwachuu himatu jiraattonni dubartoota abbaa warra qaban dubra qarree qoraan cabsitu kabishaa waraabdu kan gaa'ilaaf hin gahin dabalatee hedduu kaampii waraanatti galchuudhaan dirqamaan gudeeduun yakka guyyaa waraanni kun raawwataa jiru jedhan. Wanni hamtuun akkanaa bara mootummaan Ziyaad Barree Somaaliyaa bulchee karaa daangaatiin loltoota Jeneraal Ziyaad Barreetiin dubartoota keenya irratti raawwachuu yaadannaa ka jedhu hawaasi Booranaa fi Gujii ijoollee qarree fi dubartii abbaa warraa qabdu dirqisiisanii buufachuu caalaa yakki hamaa fi safuu cabsee hin jiru jedhu. Wanni sukkanneessan kabiraa taatee kana keessaa gareen waraana mootummaa ofiin jedhu Abmoluu mootummaa tajaajilaa jiru bifa naatoo hin qabneen rasaasan gaaga'uu isaaniiti jedhu. Oromiyaa kutaa waraanni mootummaa qubsiifame hedduutti yakki wal fakkaataan shamarranii fi haawwan irratti raawwatamaa jira. Gama biroonni waraana kaaba Itoophiyaa marsaa biraatiif godhamaa jiruun humnoonni Tigraay injifannoo waraanaa olaanaa galmeessuu cinatti loltoota Itoophiyaa fi Eertiraa lakkoofsaan baay'ee fidhee jedhu. Haleellaa xiyyaaraa kan magaalota Tigraay keessatti tuffiinsaan deemaa jiruun ammoo uummata nagaa dabalatee namoonni baay'een dhumuu jaarmiyaalee gargaarsa namoomaa wabeeffachuun miidiyaaleen idil-addunyaa gabaasuu irratti argamu. Mootummaan federaalaa gama isaatiin ibsaa tibbana baaseen raayyaan ittisa biyyaa qabiyyee loltummaa humnoota Tigraay irratti of eeggannoon haleellaa raawwataa jiraachuu himee ture. Guyyoo Waariyoo bal'isee isinitti hima. Fighting federal government forces for nearly 2 years. Waraanni kaaba Itoophiyaa malle jabaatetti fufee jira. Waraan kanaan kisaaraa lubbuutiif meeshaa meeqa akka dhaqqabdu odeeffannoon qulqulluun jiraachuu baattus uummata nagaa dabalatee namni hedduun dhumaa jiraachuu isaanii ragaaleen qaamolee walabaatiif miidiyaalee agarsiisa. Haleella samirra loltooti Shaabiyaa dhiyeen kan kaaba Tigraay godhan jedhanii namoota hedduun dhumuuf baay'een immoo miidhamu isaanii Associated Press gabaasa. Reeffi namoota bala kanaan dhuman jedhanii manneen diigaman keessa guuramaa turan. Hojjettoota dhaabbilee qarqaarsa namoomarra qulqulleeffadhi jechuun miidiyaaleen akka gabaasanii haleella xiyyaara Eertiraa kanaan manneen uummataatiif qabeenyi mootummaa hedduulleen barbadaa'u isaa dubbatama. Mootummaan jiddu galeessa gamisaatiin haleella dir addi daayiroo jedhamirra godham kanaaf sababi TPLF meeshaa waraana lafsun tawwaal jechuun goomaad. Waraanni kummarsi biraatiif ammallee jalqabu sordofe haleellaan xiyyaara kun guyyoota 40 darbaniif bakka kakkaa dhagaamaa ture. Gabaasa BBC'n dhaabbata Maaksar Teekinooloojii jedhamu waabeffachuun torbaan dabree baasee loltooti Shaabiyaa talaakkoobsaan dhuugtaat naannoo daangaa Tigraay kana wal guuraa turuu ragaaleen saatalaayitii agarsiisu. Waraan kallatti hedduun biyyooti lamaan irra banan obsaan qolachuu jirkajet gareen Tigraay garee Abiyyiif Isaayyaas tan ofirra dhowwuu qofa don taane kum dhibbatamaan ijjeese meeshaa dhuugalirra hiikadhe jir jechuun dubbat. Jechi TPLF kun dhuga taate baattimmoo waaquma beek. Mootummaan Itoophiyaa waraan kan ilaalchisuun dhiibbar geetteef geessisuu jirus baay'ee dubbachuutti hin jiru. Haa taatuuti immoo gama lamaan iyyurra dooti ilmaan nama muummeen qabduu jee. Addunyaan araaroo jette dadhaabe. TPLF marii gamtaa Afrikaa jala godhamtiin fudhadhaa jettus mootummaan Dr. Abiy Ahmad Aliitiin durfam deebii tokkollee hin kenneen. Itoophiyaa keessatti immoo ammallee namni biddaa wal baasuu jira jedhu. Government spokesperson Legacy Tulu did not respond to Reuters queries.
Baha Oromiyaa godinaalee Harargee bahaa fi Harargee lixaa keessatti humnoonni mootummaa dargaggoota fedhii isaanii malee dirqisiisanii gara waraana kanaatti oofaa jiru. Gochaan kun erga lolli kaabaa irra deebiin jalqabame bifa haaraan eegalamuu kan himan maddeen odeeffannoo OMN haalli tibbanaa garuu hammaataa fi akkaan yaaddessaa ta'uu ibsanii jiru. Naa'imaa Umar guutuu oduu kana qopheessiteetti. Dina Harargee bahaa aanaa gooroo guutuu araddaa burqaa eelaatti halkan edaa haala durirraa adda taheen milishaa fi poolisoonni hulaa namarra deemuun kaan cabsanii dargaggoota guuraa bulanii jiru. Jiraattonni Oromiyaa miidiyaa neetwoorkii dubbise humnoonni kunneen barattoota daandii irratti arganillee humnaan qabaa jiru jaani. Haalli wal fakkaataan araddaa aanichaa mara keessatti raawwatamaa jiraachuu kan himan maddeen namoota guuran kanneen magaalaa aanichaa Kaarramilleetti gamoo wahiitti walitti qabaa jiraachuu dubbatu. Daafurraa kaasee hanga ganama kanaatti bakka gabbaan wallallee akkatti sochoorramne bakka kulaarra dhaabbatanii wanta waraana yaadaa bakka makalaakiyaa oofuudhaaf nama barnoota bakka karaa deemuus bidee kan qabanii saaman. Kana malees barattoota magaalaa Kaarramilleetti baratan halkanuma edaa kana mana isaan kireeffatanii itti jiraatanitti itti seenuun bakka qayyabannaa isaaniirraa guuraa bulanii jechuun himu namoonni dubbifne. Barataan miliqee bahe tokko halkan edaa kan qabaman barattoota 3 ija kiyyaan argeen jira jechuun dubbata. Taatee kanaan maatiin barattootaa yaaddoo hamaa keessa jiraachuu himatu. Halkan edaa guutuu gaafa humnoonni kunneen ilmaan keessan gadi baasaa ja'anii mana irratti rukutan ilmaan keenya hin kenninu jechuun nurraa ittisuuf yaalaa turan jechuun haala rifachiisaa ummanni keessa jiru ibsa. Araddaa burqaa eelaa qofa moo aanuma guutuu keessatti wanni kun raawwatamaa jiru? Aanaa guutuu keessatti araddaa burqaa eelaa keessatti garuu inni hammaate haalli jiru. Magaalaa Kaarramillee walitti qabamaa jiranii. Halkan edaa hulaa cabsanii nama fuudhanii jira nama 3. Maqaa isaaniitti hojjechiisuu hin danda'u. Maatiin keenya bakka kanatti dubbifnu nu bira taa'ee nu eegaa bulle. Isaan olaas bira dhaabbatanii hoottaa gabbaanu. Dhimma kana gama mootummaatiin qulqulleeffachuuf gara waajjira bulchiinsaa fi nageenyaa aanaa gooroo guutuu bilbillus bilbilli isaanii hin kaasani. There is no answer on the number you have dialed. Aanaa malkaa bal'oottis dabballeen aanaa araddoota irratti bobbaafamanii ummata walitti qabuun ijoolleen keessan raayyaa ittisa biyyaatti makamuu qaban ijoollee keessan fidaa jechuun kanneen didan hidhaa jiraachuu odeeffanne. Haaluma wal fakkaatuun aanaalee godinaalee baha Oromiyaa kanneen akka malkaa bal'oo, miidhagaa tolaa, fadis, awwadaay, xuulloo, Ciroo, Daaroo Labuu, Odaa Bultum, Gammachiis, Gumbii Bordoddee fi mi'eessoo dabalatee kanneen hafan biroo hedduu keessatti qaamonni mootummaa dargaggoota waraanaaf dirqisiisaa jiraachuu odeeffannoowwan garasii nu dhaqqabaa jiru kan mul'isudha. Oduu keenya xumuraatiin ammoo biyya lixa Afrikaa kan taate Burkina Faasootti fonqolchi mootummaa marsaa biraan raawwatame. Ji'oottan 9 dura fonqolcha wal fakkaataa raawwachuun gara aangootti kan dhufe Lieutenant Paul Henry Damiba har'a wiixataa ganama Ogaaduuguu gadi lakkisuun gara Toogootti baqachuutu himame. Aangoo dabarsee uummatatti hin kennu jechuun isaa hordofee fonqolcha kan irratti raawwate hoogganaan waraanaa kan biraa Ibrahim Traore yeroo pirezidentii biyyattii ta'uun isaa baramee jira. Guyyoo Waariyoo gabaasa bal'aa dhimma kanarratti qopheesseera. For the ousted, Paul-Henri Damiba grabbing power in the capital Ouagadougou. Biyyatti Upper Volta duri Ogaaduguun Paul Henry Damiba ligaggeessitee jedhu fonqolchi mootummaa qabiyyit Afrikaa kana jalqaba 2022 godhameen pirezidaantiin duraanii gara juunta Damibiyaatiin nyaatamusii gabaasaa ture. Turtii ji'oottan 9 booda aangoo dabarsee uummatatti hin kennu jechuusaatii waraanaan kawadhabe pirezidaanti Damibiyaan gara Ibrahim Traorootiin marfamee bakkifamaa ture. Walti gaarrifannaa yeroo muraasaatiin booda akka dhiigi qulqullootan jinneef aangoo gad lakkisuuf qophii ta'uu beeksise aaldure torba keeyyat gameessi ganna 40 waliigaltee jaarroleetiif abbootii amantaatiin laf gad lakkise dheechuus Aljaziiraan gabaas. Waraan Burkina Faso jechuun lafnam amanamaa keessa godhame lubbu qulqulloota hedduu nyaateen uummati pirezidaantiin duraanii Roch Kaboree nuti sun dandeenye jechuun kooma hojjata baankii duraatiif namni siyaasaa Roch Mark
Kristaan Kaabooree barkum lamaaf 15 irra jalqabuun biyyatti bulchaa ture. Achiin duri immoo muummichi ministeera biyyattii ta'u yeroo dheeraaf tajaajilu isa seenaan agarsiisa. Wal dhibdee mormii uummata jabaachaa dhufte duub ammajjigaaf 24 barkum lamaaf 22 gaareen The Patriotic Movement for Safeguarding and Restoration jedhamtu Lieutenant Colonel Paul Henry Diagootiin durfamti jaars barcumarra gingilchite budduusite ittiin dhaabat. Eegii sun immoo yeesbuute sarabbuma beek. A group of soldiers have appeared on state television to say they've ousted President Roch Marc Christian Kabore. Loltooti garuu pirezidaantii duraanii kan mirgnamummaa isaa haaltu qundandeenye wanki galchine jirran sodaatna jechuunif tolche. Kan maleellee heerri biyyattii ittifamuuf oggursochisaati malee qabeessift garee waraana taama ji'oottan sagaliin duub nyaatamtituun dhiirsisii kabeela kabooraa barcuma jala butuun isii bulchoot biyyoottan Afrikaa hedduu gaddisiif. Dubbiin siyaasa lafnama manamaa jechuun Burkina Faasootu ammallee dhaabbachuu diduun fonqolchi bira raawwachuun qiyaamaa jedhu. Bulchaan duraan fonqolchaan qabachuun ji'oottan muraas keessa barcuma dabarse qaam siiviliitiif kennu waada kasee Lieutenant Paul Henry Daabiyaa aangoo yaayyuu mi'eeffadhe dabarse kennuuf yaadin qabu adabadha jechuun loltoota dheekkamtiif. Another coup in Burkina Faso. On Friday, residents woke to the sound of gunfire. Soldiers took positions. Kanaaf duub jimaat darbakan rajal qabani tokkummaan fincilanan gorra gaggeessan. Heerri biyyattii illee diigame ag mootummaan uummata dhufut Ibrahim Traoré ana bulchaa jee. Humna waraan biyyattii hajiyoottan sagaliin dur angoottis fide deebise qolachuu yaaddoo hattitaat ajajaa waraana hummirgu lubbuun jiraachuusaaf gareessaa waada gamta biyyoottan lixa Afrikaa ikkowaasiif seen ojirnaaf olcha dabalate haal dure torbakeeyyachuun qileseen baaqachuu dure waraana kan hordofe duub Ogaaduguu yeroo wagga tokkin guun keessa nam lamaan buluufi jedhu. Hoogganaan gare juntaa Paul Henry Daamibiyaa yaayyuu baqaate Ibrahim Traoré irra fuudhee lafa qabbaneesse yeroo muraas keessatti qaam siiviliitiif aangoo kenni jechuu waada seene. Ta'uu baannaan immoo fonqolchi mootummaa sadeessoo Burkina Faso keessa daawwachuuf jira. Upper Voltaan durii Burkina Faso yookaan lafti nama manamaa ji'oottan sagal keessa fonqolchi mootummaa lammeessoo raawwattee jira. Burkina Faso's new junta leader and self-appointed president. daawwattoota OMN walumaa galatti oduun har'aaf qabnu kanneen turanii waan waliin turtaniif galatooma. Odeeffannoo wayitaawaa OMN YouTube irratti hordofuuf subscribe godhaa. Akkasumas fuula Facebookii Oromiyaa Media Network kan verified ta'e like fi follow gochuun OMN hordofuu dandeessu. Twitter irrattis @Oromiyaa Mediaadhaan OMN argattu. Odeeffannoo wayitaawaa fi qulqulluu OMN irratti hordofaa. OMN ijaa fi gurra uummataa.